Viidiyoolee ajaa'ibaa kana qabannee dhufaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo pirankii garaagaraa, koomedii garaagaraa, wantoota garaagaraa qabannee dhufaa jirra. Inshaallah yeroo jedhu wal cinaa dhaabbannaa wal jajjabeessina. Itti nuuf furdaadha. YouTube illee akkuma kana biraatti sheeris godhuuna, laayikis godhuuna. Teman juga, warna raya kebatannya sudah menjadi mereka coba tahu di sana keadaan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummah Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah aslinya jirra. Tamam shawus oo like godhaa, iska godhaa, koomentiilee jalatti nuuf kennaa. Yaadni keessan sun jabeessaa, wal jajjabeessinaa amma dhumaatti wajjin jirra. Online social media kan irratti waan baay'ee nama dhibu. Dhiirri akkamitti jaalalaaf jecha beeyti. Miidiyaa kana irratti ijoolleen durbaas immoo bo'oo, dhiirris immoo bo'oo, tarii jaalalli kun nama bohoochisa. Asirratti yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Akkam gara biraa nagaa qabdan fayyaadha jirtan baganaaf jiraattanii jiraachuu waan guddaadha. Jaalalli tun baay'ee dhuguma nama bohoochisti. Mee koomentii jalatti na barreessaa. Namun sila gurguddaa beekamtii qabu kanaatu miidiyaa irratti dhagee bu'aa. Safuu abbaa baraa jette jedhanii safuu natti fakkaate. Hin beekne garuu an jaalaltii waan nama bohoochistu. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah baga jiraattanii jiraachuun waan guddaadha. Tamam shawus dhufnee jirra. Yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo babbareedu ajaa'ibaa takka qabannee dhufaa jirra. Viidiyoon tunis viidiyoolee koomodoota garaagaraa kana qabannee yeroo gabaabaa keessatti dhufaa jirra. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa amma dhumaatti wajjin jirra. Tamam shawuu laayik godhaa, koomentii jalatti kennaa, subscribe nu godhaa. Yaadni keessanis nu jabeessaa, wal jajjabeessinaa. Amma dhumaatti illee wajjin jirra. Ulfaadhaa, galatoomaadhaa. Yaada yoo qabaatanis koomentii jalatti nuuf barreessaa. Sinijaa galatoomaa. Amma haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Haalli jiru oowwa kanaan wal qabatee baay'ee oowwa kanaan wal qabatee ijoolleen keenya miidhamaa jirti. Miidhaallee miidhaa hamaa keessa jiran gatii ta'ee fi bilmadhaa fi sagalee ta'a. Yoo nuti sagalee hin taaneef namni sagalee ta'uuf hin jiru gatii ta'ee fi warreen miidiyaa garaagaraa fayyadamtanis sagalee ta'aafin isin ijaa. Inshaallah ta'ala wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Amma dhumaatti wajjin jirra, jajjabaadhaa. Ijoolleen Suudii tun amma rakkina hamaa keessa jirti. Rakkinni isaan keessa jiran tokkoffaa irratti biyya Arabaa baay'ee oowwite amma yeroon tun yeroo oowwaati gatii ta'ee fi ijoolleen kun mana hidhaa keessatti bishaan dhabuu sababa oowwaatiin dhibee garaagaraatiif saaxilamaa gatii jiraniif uummanni Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtanis sagalee ta'aa fi sagalee haa taanuufin isiniin jaa wal cinaa dhaabbannaa amma dhumaatti waa'ee keessanis hin dagatinaa. Ijoollee sanis akka rabbi baasu abdii qabnaa. Wal jajjabeessinaan isiniin jaa. Namoonni carraa miidiyaa fayyadamuu qabdanis miidiyaa kanarratti dhiibbaa godhaadha. Warreen ammoo biyyoota alaa biyyoota yaadni keessanis nu jabeessaa, wal jajjabeessinaa wajjin jirra. Amma dhumaatti YouTube keenyaas laayik godhaa, sheer godhaa, koomentii jalatti nuuf kennaa, yaadallee nuuf kennaa. Yaadni keessanis nu jabeessaa, wal jajjabeessinaa amma dhumaatti wajjin jirra. Tamam shawus subscribe godhaa, koomentii kennaa. Yaada qofaatinis jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Wal jajjabeessinaa amma dhumaatti wajjin jirra. Gatii ta'ee fi wal hin dagannu. Inshaallah jajjabaadhaa.